السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلينك يا دام سداتني سنين كبارانتنا انترنت ما لك سنين قوتتني تيك توك في فيديو سنين فيني أجندة أددا غرتي سكرول قد أولورا كوجتشو دكاتي دورا لشان جها هنك خداني حجت شون غرتي نمفيدو hojii keessaafuu karaa baankii daldala Itoophiyaatiin akkaawuntii teenyarra nuuf kafaltu akkasumatti karaa teelebiriitiin nuuf kafalu appilikeeshinii akka geemgalaa akka bilookbaastarii appilikeeshinii hedduutu jira jechuudha kan inti yaa viidiyoo isaanii isiniif maxxansaa jirtu appilikeeshinoonni kun kallattiidhaan gartee exchange wayirratti gartee withdraw godhannee ichirraa karaa baankii teenyaa gartee dabarfachuu dandeenya jechuudha. Hojiin irraan isiniif qabadhee dhufe kun parsantii 100% wallahi gartee kafalaati jira. Kanaafuu bileen kiyya hin gowwoomina appilikeeshiniin geemgalaa bilookbaastarii isin hin dabrin please viidiyoo adda addaa scroll godhaaluurra guyyatti doolaara 5 hanga 10 sanirra dabree hanga doolaara gartee 50 hojjechuu dandeessanii jechuudha namoonni sheerii baay'ee qabdan. Kanaafuu viidiyoo tana laayikii tuquudhaan eegalaa sirriitti irraa fayyadamaan isiniin jira. Appilikeeshinii amman duraa gartee bilookbaastarii isiniif dubbadheetiin ture. Akkamitti gartee baay'indi godhan isiniif hojjedheetiin ture. Kun amma akkuma ilaaltanii gartan kana baay'indi godheetiin jira imeela kiyyaa jechuudha. Sana booda eeganii fi imeela keenya baay'indi goonee booda ashaaraa fuulaa gartee kafaluudhaaf hoggaa nuti iddoo withdraw irra tuqaafne haala kanaan gartee maanta akka barreeffama kanaa kana nuuf fida. Kun isin rifachiisuu hin qabu jechuudha. Kallattumaan gartee maanta iddoo start jechuu kanarra gachuu qaafna jechuudha. Iddoo start jechuu kanarra gizee gachuu qaafne ashaaraa fuulaa bitaa mirgatti jechuudhaan akka ashaangulitti nu ajajjirti hojjechuudhaan sirriitti gartee ashaaraa teenya kafalla raawwannaa jechuudha. Egaa ashaaraa raawwannee booda appilikeeshina keenya kallattumaan seennee iddoo withdraw tanarra dheenee withdraw gartee godhannaa jechuudha kallattumaan. Egaa withdraw godhannee booda appilikeeshiniin kun waan ajaa'ibaa akkuma isin ilaaltanii gartan kana namoota guyyatti gartee doolaara 200 ol irraa hojjechaa jirutu jira jechuudha. Namoonni hedduun waan isaan faayidaa malee hojjetan akkuma ilaaltanii gartan kana withdraw gizee goone akkanatti withdraw nu godhuudhaan kallattumaan egaa sharaa hannine booda karaa mitwaalletii deemii nuun ja'a jechuudha. Karaa mitwaalletii gartee kaaneeti yaana kallattumaan gizee iddoo gartee tanarra gachuu qaafne booda karaa mitwaalleetiitti gartee nu dabarsa. Screenshot godhatee immaan tanatti yaa godhadheetiin jira maaliif jennaan tambinaaliidhaafis hojjechuun na barbaachisa yoo ta'e irratti kan godhadha waan ta'eef. San booda gartee immaan tanaa karaa gartee mitwaalleetiitti gartee yaanaa jechuudha. Mitwaalleetirra gartee gizeenii fi dheenee haala kanaan gartee kanatti nuu fida. Doolaara 50 yoo xiqqaate gartee doolaara 10 hanga 50 osoonii fi verify hin goone gartee immaan tanaa ID keenyaan jechuudha. Osoon goone irraa withdraw godhachuudha gartee dandeenya jechuudha. Appilikeeshinii kana waan ajaa'ibaa. Yoo doolaalli keenya 50 bira qote immoo ID keenyaan verify godhuudha qabna. Ammaan tan baalaansiin tiyya gartee asirratti naan buune waan ta'eef withdraw ta'ee jira. Process irra asirra naan buune jechuudha. Yeroo asirra naa bu'etti viidiyoo tana idduutti gartee qabeetiin isiniif waraabee isin agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu bileen kiyyaa doolaara guddaa namni irraa hojjetaa jira. Guyyatti doolaara 250 baay'ee nama irraa hojjetaa jirutu jira jechuudha. Akkuma isin ilaaltanii gartan kana reefuun tana iddoon baalaansii doolaara kiyyaa sun doolaara 10 tuqaa wahii ammaan tana kunoo hangana deebi'eeti jira jechuudha. Ji'aanis nama maallaqa gartee guddaa irraa hojjechaa jirutu jira appilikeeshina kana. Ji'aan yoo xiqqaate doolaara 100 fi waa nama irraa hojjetutu jira. Kanaafuu bileen kiyyaa appilikeeshiniin kun hijaaba gartee amanamaadha, veerifaayiidha. Sirriitti gartee ni fayyada jechuudha. Anammaan tanaa viidiyoo iskiriip godhee isiniif waraabee eeganii fi gartee immaan tanaa karaa miseejii hundaan withdrawiin gartee na dhaqqabee booda haala kanaan gartee isiniif waraabeetiin jira. Amma iddoo tanarra gartee gachuu qaafnaa jechuudha. Hoggaa iddoo tanarra gartee gachuu qaafnee kallattumaan kunoo doolaara gartee 10 asii bu'eeti jira jechuudha. San booda gartee immaan tanaa cash out godhachuudhaaf iddoo sanarra gartee cuqaasuu dandeenya jechuudha. Cash out gartee godhachuudhaaf jechuudha. Basic level gartee kanuma duraa kanaan withdraw godhannaa doolaalli keenya yoo 50 bira dabre ID keenyaan verify goonaa jechuudha. Ammaan tan ammoo doolaara 10 waan ta'eef 10 bichaa miti 40 50 yoo osoonii fi IDdhaan verify hin goone ni baafanna waan ta'eef karaa salphaadhaan gartee baafannaa jechuudha. Kanaafuu bileen kiyya hin dhiphatinaadhaa appilikeeshinii kana iddumaan an tuquu fi akkasumatti akkaataa itti fayyadama isaa kaaniin antiyyaatti isin garsiisu kallattiin seentanii gartee cuqaasuudhaan baafachuudha gartee dandeessanii isiniin jedhu barbaadaa jechuudha.
Ammaan tana kallattumaan iddoo shaa'otti tanarra gizee cuqaafne haala kanaan gartee kanatti nuu fida. Eeganii fi inni akkatti nuu fidee booda an ammaan tana adireessa gartee USDT-tillee keessatti baay'indi godheetiin jira jechuudha. Akkaataa itti baay'indi godhatan yoo barbaaddan gartee isiniif hin hojjedha. Dhiifama osoo inni iskiriin rikoordii waraabiniin godhee an ammaan tana guututti hin baasu deema waan ta'eef guututti ol godheetiin baasaa. Haala kanaan eegaan itti yaada cuqaasee booda waan maqaa kiyyaa fi adireessaa fi waa hunda gartee imeela hunda cheek godhadhu gartee irra deebi'ii ilaalinaan jaa jechuudha. Waan appilikeeshiniin kun amanamaan ta'eef cheek eegaan godhadhee booda gama ilaa kanatti moodifaayiin gartee godhaa jechuudha. Sirrii eegatee adireesiin kiyyaas gartee sirrii eegatee yoo sirrii ta'uu baataniin sirreeffadha. Eegaan moodifaayii godhee booda haala kanaan fidaa ammaasis ooliin gartee godhaa jechuudha. Eegaan ol godhee irratti dhahee booda paaswordii hoggaaniif gartee baay'indi goonu uummanne takka jirata dijitii jahaati. Isin sun kara imeela kiyyaatti gartee naaf ergamte jechuudha. Tun sanii miti dhiifamaa wajjin taniif gartee teenyaa uummannu isii san gartee irratti dhahadheetiin jira jechuudha. Eegaan isii san irra dhahadhee booda kallattumaan kunoo sammiititti wizdiroo naa ta'ee jira. Guyyoowwan hojii guyyaa torban hojii keessatti isiniif gala ja'a. Amma yeroo ammaa tanaa nu galaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun waan amanamaa ta'uusaa daqiiqaa 10 osoo hin geenye nuuf galaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa hojii adda addaa hojjechuurra isa kana gartee namoota afeeruudhaan namoonni keessaafuu sheerii baay'ee qabdan pilees viidiyoon taane gartee iskirool godhaanurra viidiyoo kanaa tana hojjedhaadhaa. Iskirool godhaan oolinaadhaa. Hojii isin hojjechuu isin fayyadu bicha irratti gartee bobba'aadhaan isin ja'uu barbaada. Warreen chaanela kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaadhaa. Viidiyoo tana laayikii tuquudhaan na wajji turaan isin jaa viidiyoo biraatiin qolee deebinutti baay'ee.